بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كينيا جرتو بغربين غيا راتي نسنغهين الليغهين أري باتي شوالا غيا أفرفاتي. ما شاء الله، باتي شوالا غيا أفرفا شوال سومن سامو سدفا جتشولا. شوال كينيا غيا عيداتين جلقبه guyyaa ciidaa eega jalqabe guyyaa ciidaa tokko jennee arra guyyaa afur geenye soomana shawaalaatiif immoo guyyaa sadaffaatti jira. Rabbi nurraa haa qeebalu. Kunoo nu bira aduun achi seenuudha waan deemtuuf inshaallah furaadhaaf dhiyaanne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi nurraa haa qeebalu isiniin jecha wanni arra qabannee dhufne barnoota khudiiti. Barnoota khudii kutaa kurnaffaati. fedhii rabbiitiin kutaa kurnaffaa geenyeeti jirraa. Rabbi nurraa haa qeebalu. kutaa sagalaffaa eessatti dhaabne laata? mata duree hali shirku mawjuudun fi haadhihi lumma jedhu irratti dhaabne. arra barnoonni keenya yookaan darsiin keenya hali shirku mawjuudun fi haadhihi lumma gaaffiidha. shirkiin ummata Muhammad kana keessatti argamaadha nuun jedha. ummata Muhammad kana keessatti shirkiin ni jira moo hin jiru nuun jedha. aljawaabu deebi na'am mawjuudun argamaadha. shirkiin ni jira, duris ni jira, ammas immoo numa jira jechuudha. kanaaf qur'aanillee ni dubbata. waddaliilu qawluhu ta'aalaa, ragaan kanarratti jecha rabbii ol taheeti. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رب العالمين أكثر جدا سورة يوسف كيست يجودا. وما يؤمن يجون نمن وما يؤمن أكثرهم الرهدون أمتا نمن ننجا كانوا ما منجروا شركين كيس لاغا ميجر يجودا. وربنا ما يجمل وما يؤمن أكثرهم الرهدون أمتا نمن بالله ربتي نمن إلا وهم مشركون. حال ربي برقبني ملي حال ربي برقبني مليهن أمن غرين ربين غدت ككتا غرين مخلوقان ككتا. كناف شركي كيسا في دنجتشودا. جرو كيتين ككت جان كنما منني جران أبا خوتين ككت فاجان كوني مانا خيسا shirkii fida jechuudha. Kanaafuu ummanni irra hedduun shirkii of keessaa qaba imaanni isaanii obboleeyyan keenya. Kanaaf jechuudha irra hedduun ummataa hin amanne ya rabbiin shirkii waan naqani jecha hin amanne. وقال صلى الله عليه وسلم ارجع ربي نجل نجا رحمن نسرت هاجراتو لا تقوم الساعة كيامان دابت ميرا جفدا غافا جرو أكا نجي بر لا تقوم الساعة كيامان دابت تجي حتى تلحق قبائل من أمتي هنگا غوشتتك من أمتي أمتك يرى لك عبد التلال. قبائل جتشون غوشوان غوسا غوسا جتشودا من أمتي أمتك يرى كتاتي أمتك يرى كتاتي أمت الإجابة بالمشركين إنهم مشركات لكني قلن جتشودا لكني قبري قبرن مي هبدا جتشر ربي غافر جيثان أمت در بيجر لالا أمني كانوا مدر عن قرار ديما جرو أركنوا صوفيات ودان غرين صوفيات ايتما صوفيات قبري قبر لالا لكي قبري خدتا لكي قبري يامتا لكي أرجما نوواد نجى ربي قبري جرا يا سيدي نوواد جرا يا قبري أبلو نوواد يا عبد القادر نوواد جريتي قبري يا أمتا كنما مكا إسلاما همتو قبري لين قبرا دعاء لين ني أمتا akkasuma jechuudha waan inni hin dandeenye isuma jiru waan inni hin dandeenye fagootti isa biyya biraa jiru isa biyya alaa jiru biyya keessa taa'ee biyya alaa taa'ee bakka fagootti yaammata. Kanaafuu hanga ummanni khiyyaa
mushriktootatti dhaqqabdutti qiyaamaan hin dhaabbatu jea jechuudha. Wa hattaa ta'buda al-awthaana hanga isiin sanama gabbartutti yookaan immoo taabota gabbartutti waan taabota ka waan muka faa dhakaa bocame faa akkasi gabbarti jechuu duuba. Isaaf sujuudii buuti, isaafuu gadi jetti, sanamuu kanaa'uu yaammatti. نجانا الله من ذلك كان رب نها ولو رب نها كل ليسو. صحيح رواه الترمذي حديث نكوني صحيحة حديث كان الترمذي داتو قباسي كان في الرقودة وننما بلسو شركي ده هجيك ينكيرات شركي ده بمسيسو قبنا كأي علمنا ما تكوانو قدا نوي ركتي جرو نتي وشيد أبي جرو maallaqa guddaa takka maallaqa qarshii 1000 takka takkii 3,000 nuu kennee wayiin bitadhu nuun jaa. Akkasiin maallaqa sanatti fayyadamne osoo ati jiraachuu baatte rakkinni miskiinummaan daaraa na goote jaa. Namichi kun shirkii godhe moo hin goone? Godhe. Maaliif? Osoo ati jiraachuu baattee je rabbiin hin finne jechuudha. Rabbiin irraanfatee namicha sana dubbate silaa maal jechuu qaba? Osoo rabbiin jiraachuu baate eegana ati jiraachuu baatte jechuu qaba. Ka'eeti ammaasisi ummanni takka dhufanii isa kana fuudhanii hidhuuf deeman. Kan hidhuudhaaf warri seeraa fuudhanii deemuutti jiran tokko dhaqeeti immoo itti dhiyeenya qabaa dhiisa hawaasinan tahaa fi dhiisaa jedhan. Akkasit duuba namichi booda gisee ba'u osoo abaluun sun na baasuu baatee silaa waa hidhamee silaa waggaa meeqanatti murtaahee jira. Inni kun shirkii hojjate. Maaliif jennaan rabbiin irraanfatee osoo rabbiin jiraachuu baate eegana namichi sun jiraachuu baate jechuu qaba jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya rabbii irraanfannee shirkii godhaa jirra. Kan ergaan rabbii jedhallee alayhi salaatu wassalaam kunooti dhugaadha ammallee ni jijjira. Kanaafu gizee kakannullee abbaan kakachuu hin qabnu, haadhaan kakachuu hin qabnu, namaan kakachuu hin qabnu, bineensaan maamalee kaan taane kakachuu hin qabnu, nabiyyiidhaan illee kakachuu hin qabnu. Kanaaf waan rabbi malee jiruun kakachuu hin qabnu. Wallaahi billaahi tallaahi kana sadaniin kakachuu qabna obboleeyyan keenya. Kana sadaniin kakatuutu barbaachisaadha. Eeggatuudha qabna. Shirkiin hedduudha. Keessaa in tuttuqe malee kana malee shirkiin hedduutu jira jechuudha. Ammaas mata duree ashirkul akbaruu jedhu keessaa kan lakkoofsa meeqa irratti argama? Lakkoofsa 4 irratti argama. Innis maal jedha? Mata duree shirkiin argamaadha kajiu gaxumurree mata dureen afuraffaa maal jedhama? Xukmu du'aa il-amwaati aw il-gaayibiina. As-su'aalu raabicu gaaffiin afuraffaan maali murtiin warra dhume yookaan warra du'e yaammachuu aw il-gaayibiina takkaa'u ka lubbuun jiru kasirraa fagoo yaammachuun murtiin isaa maalii jedha akka shari'aatti. Maa xukmu du'aa il-amwaati namoota du'an warreen du'an waammachuun maali hukmii yookaan murtiin isaadha? Awil gaayibiina takkaa'u kasirraa fagoo jiru yaammachuun maaliin hunjaa jechuudha obboleeyyan keenya. Aljawaabu lisu'aali raabic gaaffii deebiin lakkoofsa afuraffaa maal tahaa? Du'aa ulamwaati kadhachuun yaammachuun warra du'e awil gaayibiina jechuun takka kan jiraatee kanirraa fagoo jiru waammachuun من الشرك الأكبر. الله أكبر. شركي غرغدا الرأي جدا بوليان كينيا شركي غرغدا الرأي ني مالف دعو ساو سو بينو دعيرا أكنا مدو وانت كتنغل نبيتني نبينا أما سن نميا سرا كان أمريكا جرو كا چاينا جرو چاينا ودي ساتي كيلومتر دي بطا كفاقانانو sagalee namaa dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf osuma beennuuti
karaarraa maqaa jirraa jechuudha. Kanaaf mina shirki lakbarii wanna kanaa kun shirkii gurguddaarraayii jechuudha. قال تعالى ربين والتي نجدا أي حال كونه متعاليا والتاتا نجدا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس. ولا تدعوا يجوني يا أمتي يا المنما يا محمد يا أمتي نبي محمد يا أمتي يتيمتي بيكا مالف الخطاب لمحمد والمراد أمته. محمد دبتيتي أمتها أنكجيل شداف نبي محمد دبتي أمتها أفديما جتشود دوبا هايا فكينيا قده ولا تدعوا يا أمتي يا محمد تكي يا المنما يا أمتين من دون الله إن ربي قدتي يا أمتين ما لا ينفعك وان يا أمت وان سنفين يو دعا يا أمت مي كنما دعا يجري تكوني يو يا أمت سفيدا qabrii keessaa bahee dhufee fayyada takkaa'uuni dhagaa laa kasirraa fagoo jiru immoo yoo yaammatti dhufeetti dhaqqaba hin dhaqqabu waan takkasiif hin godhu inni ofiifuu inni qabrii jiru du'ee jira ofiifuu du'aadha ofiifuu waan takka ofiifuu eega guyyaa sanitti duuchanii ofirraa banatee bahuu hin danda'u bar inni fagoo jirus waan takka kanuma hin godhu innuu birmachuu barbaada jechuudha. ما لا ينفعك يا أمتوان سنفين ولا يضرك يا أمتو بات مانا يا أمتو دي جدي وأنت كان سمين يجودا كنا فإن فعلت يا أمتو كان يو هجت يو يا أمت فإنك أتي يا نما دعاء في نما فقو يا أمتو إذا نقص من الظالمين أي من المشركين مشرك توتا الرأي أتي كذا سنجتودا وجينا كنا كون شركي دا مشرك توتا الراياتي من الظالمين والرب قالوا بو في ميدا يجون مشرك توتا شركي دا يجودا نمني شرك ميدا شركي قو هنجرو يجودا. وقال صلى الله عليه وسلم ارقى ربي نجل من ماتا يجون نمدوي وهو يدعو حال يامتون من دون الله ان ربي قريت ندا شريكا كندي دخل النار إبدا سين نمجسن دخل يجون سينون سامرتاي دربيكا كنافو سين جنة إبدا سين يتايا بوليسو آيدا مثلين شنفادا السؤال الخامس هل الدعاء عبادة دعاء كوني عبادة نونجا جتشودا دعاء كوني عبادة جواب ديبي نعم إيه سرت عبادة دعاء عبادة الدعاء عبادة قال تعالى رب العالمين النجد أي حال كونه متعاليا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال نجي ربكم ربين كسن ادعوني نكردا نيامدا أستجب لكم إسني فنوادا جي وصو ربين نيامدا جدي هي مساتين في قادا يمان نوامدا جدي مرقك النجرو نتي أسي نمدوئي كان يما هنغوني كان دقيتي إندقيني وامن يجود دوبا كنو ربين كنو الدر أفيتي نيامدا جي الحمد لله رب العالمين كان ربين نيامدا سني فانتقا جدي فارون كربي تيجودا إن الذين يستكبرون ورين بونا ورين كوران عن عبادتي أنان عبادة خيرا كدا خيرا سيدخلون جهنم غنا جهنم سينو داتانيجي داخرين تقاتو حالتانيني جربوليان كينيا تقاتشا نمي كدا ربي ديسي نمي كدا راديسي كوري بوني غنا تقاتشاتي بدا سينو تان أي ذليلين تقاتا سورة غافري. وقال صلى الله عليه وسلم ارقى ربي نجيج الدعاء هو العبادة لا دعاء إنما نوع عبادة أكما صلاة أكما صومنا أكما حج أكما زكاة يجودا غراغرما ننجرو إبادته سارة غراغرما ننجرو يجودوبا دعاء إنما نوع عبادة ما تمتساتو الدعاء هو العبادة إني عبادة لكاما كنافو
du'aayin cibaadaadha jee ibaadaa kana dhiisuu hin qabnu ibaadaan kun barbaachisaadha du'aayin immoo hedduu meeshaa mu'minaati jechuudha addu'aa'u silaahul mu'min meeshaadha namni tokko ummata achi qawwee fudhatee adeemaa jiru tokko yoo qawwee ofirkaan qabaanne itti deemuun rakkoodha yoo boombii ofirkaan qabaanne itti deemuun rakkoodha rasaasa qabaachuu barbaachisaa harkaan dura dhaabbachuun hin danda'amu kanaaf du'aayin meeshaadhaan itti dhukaasan jechuudha duuba itti dhukaasuudha qabna du'aayiidhaanii rakkoon keenya hedduudha rabbitti himachuu qabna rabbitu qeebalaadha kana rawaahu ahmadu hadiisa kana ahmadi gabaase وقال الترمذي حسن صحيح حديث نكون حسن صحيح سيجون غرتكون حسني غرتكون صحيح كنا متدرين تمرادا مال جدا لقوس جار جرا هل يسمع الأموات الدعاء وردوا مي تقاو وردوا نموت سيا متان كان ندعا أيجا هل يسمع سني دعا الأموات ونا وردوا مي الدعاء كدا إسان كنتم يا متى إسا يا متى مكان ندعا أنيجا الجواب لسؤال السادس قيدي لقوس جادا لا يسمعون هن دعان وردوا إنماو وامتى نمي وامتو كان هن دعانو قال الله تعالى رب العالمين النجا إنك لا تسمع الموتى يا محمد واتي لا تسمع دقيسسو هندن ديسوجا الموتى وردو يجرو يوت للبدس دقيسسو هندن ديسو تكاو يو يامتي سيف دقاون دندان دقيسسو هندن ديسوجا دوبا سورة النمل كيستي يجور أتي يا محمد تكاو أتي يا المنما لا تسمع الموتى دعاء دقيسسو هندن ديسو آية بالآخرة سورة الفاطر وما أنت بمسمع أتي دقيسسا متي يا محمد من في القبور نما دوئي قبري خيس جرو هن دقيسفتو كان غافا لبدريو مال فكاتا كان غافا كفاري نمني ترباتمني أجيفمني bi'irii wayitti naqaman ergaa rabbi asii gaditti lallabeeti itti lallabee maqaa isaanii yaamee itti lallabaa jiran abaluu jedhee arra kunooti gaa duraan sobsiisaa turtanii arra immoo kunooti baallamii dhugaa sun isinit dhufee jee maqaa lallabee akkasitti itti dhaadataa ture jechuudha akkam jedhe boodarra isaan ni dhagaanii barje ni dhagaani sagalee koo kananitti lallabu ni dhagaani je duuba quraanni kuni atin dhageessiftu nama qabrii keessa jiru jedhe akkamitti ergamaan guyyaa san ni dhagaani akkamitti ji'a duuba namni du'e ellaanu ni dhagaa jechuudha ahaa akka lamaan deebii godhamee jira ni dhagaani lallabbii ilma namaa kan ni dhagaani garuu deebisuu hin danda'anii waamicha namni waammatu yoo inni bira taa'ee yaammate qabrii bira dhaqee waammate dhaga'uu ni dhaga'anii garuu deebisuu hin danda'anii deebisuu hin danda'u yaamicha isaadha kadhaa isaas hin danda'an deebisuu walumaa galattuu ni dhaga'anii qabrii keessa gizee jiran ni dhaga'anii deebisuu hin danda'anii jennaan kun tokko akki lammaffaa immoo khaasun lahum kaasrii isaaniiti warra gaafatana du'eef kaasriidha rabbiin gaafatana mucjizaadhaaf warra ashaabul badrii warra badriitti dhume warra 70 sana rabbiin mucjizaadhaaf dhageessise namoonni biraa immoo dhaga'uu hin danda'anii jennaan jechuudha walumaa galattuu immoo warri qabrii jiru dhaga'uu hin danda'anuu jennaan obboleeyyan keenya kanaaf barnoonni keenya kaarraadha asitti dhaabbatee warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu shirkii irraallee rabbi nu haa qulqulleessu obboleeyyan keenya warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godha viidiyoo kana immoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna mata darsiin keenya kan kurnaffaadha asitti dhaabbatee yoo rabbi jedhee درسي كُلّا توقف على ولد الابناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.